السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المان جيتنو من دنو مارج أرى أمامه ألتستكاكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المان أرمو مرتي الدنيا رترجمتن نجان كيسن سنين فباية سنين جدو دكتور عبد السيد هرا أجندان كينيا أجندا جبا المان أرمو مرتي كيسن أجهوك أبدنو أجندا جبا قبل ندفن هرس دكتور عبد السيد تسأنو فتارين دونو تاكالاتشو دكتور عبد السيد جتون نما مالي سنين جدا من مالتنو تسأنو فتاري يوكين اللي كي كيسن مغالتو نما بيكم مودا دكتور عبد السيد نغاسن تمودا باين كيسن مو اللي كين اسم كيسا غلطان كون اسم فيدي جرا بغا غمدن سنين جدو دكتور عبد السيد شير غوداتي نما باي سينسيسا nama baay'ee sa'atii sin dalagaa fixanutti kanaafan dhufe keessattuu shamarranoche shamarran kan koo sheer godha shamarran biyya arabaa shaamaadha ka jedhee doktor Abduseen awwala gadi bahee addunyaa irratti labsii ajaa'ibaa labsee maqaan kun hamma yoonaatti shamarran kan koo akka shaamaa taate ittiin kabajamtee jiraattu kalabsan doktor Abduseen har'as dubbii jabaa qabatanii dhufanii jiru keessattuu shamarran amma dalagaa sa'atii kana boqannaa keessanii jabaadhaatii wal wawwaamaa ijoollee baay'ee wal wawwaama oromoon kutaa kudha tokko dhaggeeffachuu qaba ajandaa keenya har'a sheer godha sheer ilaallu doktor Abdusee igarmaal isattu keessattuu immoo ajandaan nuti dheengadda dubbanne saxinoo faxaarii yookiin waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu rooba bagana gaan dhufte ajandaan keenya ajandaa jabaadha waan irraa dubbannu har'a danadhaa waan dhagahuu qabdanu isin fayyada shamarranoche sheer adirgu shamarran biyya arabaa shaamaadha jedhanii doktor Abduseen awwala feesbuukii kanarratti jechuudha shamarran duraan ijoolleen biyya keessa jirtullee wii shamarran biyya arabaatii dhufte maaltu fuudha wii warra jedhaa turan qaalii isin taasifne jechuudha shamarran koo har'a alasim ayyarii irraa buutan ababaa baadhatee booleettis neeguu jammareera jechuudha dhiironni keenya nama baay'ee viidiyoo irratti argaa turre televiizii yuutuubii dalagaa turte sana gaafa siin biyya galtu boolee irratti jilbeenfatee ababaa baadhatee jechuudha jilbeenfatee eega kan ergasii wii shamarran biyya arabaatii galte maaltu fuudha shamarran biyya arabaatii galtee dhaaru har'a doktor Abduseen jecha qaalii jechi Abduseen dubbate sun har'a ittiin of jajuufatu hin taane shamarran keenyaaf waan gaarii yoo dubbanne maqaa jaraatiif waan gaggaarii yoo dubbanne shamarran keenya har'as waan gaariidhaan beekamuu jaraatu nu gammachiisa. sheer godha akkas maqaa gaarii ofii baqxeetiyyuu namaaf ifa taati jennee maqaa kana isinii baasuun keenya dhugaa keessan ifa baasuufi akkasi har'ammoo maali kan qabannee dhufne ajandaan keenya namni baay'een nutti dallantanii turtani nutti dallantanii yedduu kana suuraan kan koo gadi galabbaxamee erga dheengaddaatii erga kaleessaatii gadi galabbaxamee ruuzni nyaanni nyaadhellee afunyaaniin na bahuudhaaf hawaatti jira maaloo warri suuraa koo gadi deebistanii jirtan ammaaf nyaata sana hamma ni naasifaa'utti ol na deebisaan isinitti dhaammadha keessattuu warri suuraa koo gadi deebistan maaloo nyaanni sun bicuusii funyaaniin na bahaa jira quufeetiin jira waan ta'eef bicuusii ol na deebisaatii hamma nyaanni naasifaa'u sana booda gadi deebistuu isiniin jenna warri suuraa galabbattan maaliif yoo jettan yaadas doktor Abduseen khayriidhaaf yaadan sana irraanfattanii yookiin yaada nuti khayriidhaaf dubbannu isin immoo waan biraatti fudhattanii hamaatti yaaduun keessan homaa miti doktor Abduseen wanti isaan dubbatan waan hamaaf hin dubbatan namaaf yaadanii ilma namaa fayyada wanti kun intala kana hin fayyada jedhanii itti yaadanii tiingi godhanii dubbatanii fayyadee alhamdulillah an arrafamee maal ta'us wanti ayyaadee ittiin tiingi godhee dubbadhe sun hojiirra ooluudha maalirraa isinii dubbachuu dhufe namni 280 kun baga dhuftanii dubbii danuu qabna ayyuu har'a waan danuu qabna dheengadda kaleessa malee dheengadda waahii gargaarsaa obboleettii keenya duraan miskuun kan gargaare akkasi isinis meeyoo aboo bulookisi godha gaanatti hin dawwalin liiviirran jira waahii intinii irratti dubbadheen ture maalirraan dubbadhee kan miskuu gargaare ijoollee jimmaa qofaa isinis warri kutaa biraa meeyoo dhuguma nama taatan baafadhaatii nu argisiisaa miiseen illee na arrabsitanii ijoolleen jimmaa akkana maaloo dhee wanti hin dubbadhee xiiqii keessa galtanii akkasii wanta kana obboleettii keessan xiiqii keessa galaa jedheetan maleeyan akka ilmaan oromoo kutaan 11 gargaaree wal bira dhaabbanne eddee rakkinaatti dhaabbannu nan beeka keessattuu waahii ijoolleen arsii yoo isin iyyattan ollaan isinii birmataa gadi bahaati iyyadha
obboleettii keessan bira dhaabbadhaa jedhee gaafan dubbadhu hundi keessan iyyuu abdussi atakkam qobaatti iyyuu nu warra gargaaraa ture maal jettanii miiseen jiraan naarrabsitanii abdusseen warra oromoon kutaa 11 ta'e gandummaan qoodee wanti ni jettanii ana naarrabsitan an hamaadhaaf hin dubbanne akkasin obboleettii keessan kana guyyaa 3 keessa amma birriinsii guutuudhaaf haga ta'e tafe kun baay'ee nama gammachiisa kunoo dubbataa jirallee jechuudha warri gargaaraa jiru tasfaa qabaa mucaam hin baate jedhaa jiru akkuma kana awwantiin gadi bahee taxinoo uumuuf akka isin xiiqii keessa galtanii obboleettii keessan kana gargaartanii dhuguma maaliif akkas nuun jedhame abduseen maaliif iyyuu akkana kana waan kana tiinge godheetti yaadeen dubbadhe malee gandummaadhaaf akka oromoon kutaa 11 wal bira dhaabbatu nan beeka iddee gargaarsaatti animmoo wantin mee ijoolleen arsii xiiqii keessa galaati akkuma ijoollee keenyaatti akkana godhaa jedhee dubbadhe akka isin waan kana aariidhaan waa tokko keessa yoo namni kun yoo ka'ee arrafame yookiin maal jedhe aariidhaan iyyuu kan sila kennachuun qabnellee akkam gandi kan koo arrafama akkam ebaluna caalti eddeetti waan akkanaa dubbachuun hamaadhaaf miti jechuudha ankoo hamaatti fudhattanii abdussiin akkana nuun jedhe jechuun keessan waan gaarii obboleettii keenya rabbi nuuf baasu malee kun waan gaariidha jedhan fudhaan sheer godhaa sheer godha sheer abo waan cimaa jira yaa jara keenya nama 1,000 fidi hadha waan ajaa'ibaan qabadhee dhufe migarminoo ilaallu doktor Abdusee higarmaal kanaafuyyuu ijoolleen arsii keessattuu ijoolleen arsii si komandoo dubbiin engadde dubbadhe waa biraatti fudhattanii yookiin ijoolleen kutaa 11 intalli tokko fa'i liiviin irratti galtee suuraa koo balleessuudhaan gurbaan doktor Abduseen ijoollee gandummaan qoodee kan miskuu gargaaree achi baasee jimmaan qofittiidha jechuudhaan naarrabsaa ture an wantin dubbadheef akka ummanni obboleettii keenya achitti liibiyaatti dararamaatu sana sababa kanaan xiiqeffatee takkatu gargaaruuf kan sila gargaaruu hin qabnellee gargaaraa jiraam akkasi ana arrabsuun keessan rakkoon qabu akkasi waan gaarii dubbachuun bareeddaadha jabaadhaa akkasi jabaadhaa sheer godhaa jabaadhaati sheer godhaa obboleessi keenya kaleessa intini irratti ijoolleen baay'een immoo wantin isiniin jedhu maaltu jira sheer godhaan jirtan yoo isin sheer gootan dubbanna sheer godhaa dubbi jajjabaa iccitii jabaa qabannee dhufnee jira waan ta'eef Oh my God. Eshi Jaafar ilma walloo. Akkas. Waan nama ajaa'ibu. Bishaan dhugi kaa. Kanaafuyyuu obboleettiin keenya kunoo har'a birriinsiis guutaafii jira. Isinis deemaatii gargaaraa Oromoon kutaa 11 wal bira dhaabbadhaa gargaarsa irratti. Amma immoo ala isiin amma Aminaa ganammoo baatee kaate kan biraa immoo Aayishaa immoo maal jettan achi jirti ummanni wal tokko ta'ee Oromoon kutaa 11 gargaaruu qaba gandummaa dhiifne obboleettii keenya kana achi habaafannu ani ganin dheengadde dubbadheef akka Oromoon kutaa 11 gargaare baase otuu wallaalee otuu hin taane Oromoon kun gidee tokko xiiqii keessa nama galchuun barbaachisaadha yoo tokko rafaa jiraate xiiqii kanaatiin akkasiin dammaqtanuufan dubbataa ture jechuudha akkasi boodan isiniif deebi'a waan cimaa wayii qabadhee galatooma